Bagasinge ida baranati gammane gammada muslimonni hundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune ilma muslimaa addunyaa kanarratti argamtan marti keessanuu duraan dursee Eid Mubarak bagatti geessan baga walumaanuu geenye egaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu ji'a Ramadaanaa soddomman finnee guyyaa Eid irratti argamna. Maarree nutis arrarra guyyaa Eidaa arraa kanarraa jechuudha waan takka waan haala ittiin Eida kabajaa jirru isin biraan geenya jennee qophii irratti argamna. Turtiin keessan hanga dhuma sagantaa keenyatti billootuu wajjin haa ta'u. Bagasinge ida baranati gammane gammada muslimonni hundi. Hayyee daawwattoota keenya ammallee nama tokkoon wal isin barsiisaa Eiddi arraa maal akka fakkaatu irraa kan haasaa jirru kan gaafiif deebii godhaa jirru. Egaa namoonni wajjin gaafiif deebii goonu kunis warroottan biyya ormaa keessatti argamanidha. Garaagarummaa Eida biyya teenyaa fi biyya ormaa laalla. Hanga xumura qophii keenyatti ammas nu faana turaa isin jenna. Hayyee keessummaan keenya baga nagaan gara YouTube channel billootuu fi dhuftee isin jenna duraan dursine Eid Mubarak. Walumaanuu baga rabbitti nuun gahe. Maqaan kee eenyu waggaa meeqa eega biyya tana dhufte? Maqaan kiyyas Hasan Kadir naan jedhani. Waggaa lamaayifan biyya bahee biyya Saudi Arabiyaatiin jiraadha. Biyya Saudi Arabiyaa jiraattaa jechuudha yeroo ammaa kana. Mee guyyaan irraan tanaa kun akkuma beekamu guyyaa Eidaati. Eida haala kamiin kabajaa jirtame? Guyyaan har'aa kun Eida kabajamtuu waan taateef Eidul Fitri. Ati gaa maal jechuun magaa bakkuma dalagaa wajji xiyyatiin godhaa jira. Egaa biyya namaa tana akkuma itti si dhufte goota beektaa? Waggaa meeqa ammaan tana biyya tana keessatti Eida meeqa gooteeti? Ani efan abduu Eida lamaan godhee beeka. Eida lamaan godhee beeka. Eida lamaa kun Eida sadaffaadha jechuudha. Eida lama jechuun gaa itu sadaf. Kana dura takkumaa tanaa wajjin lama. Sadaffaadha. Kun sadaffaadha. Mee Eida sadaffaa tana maaltu Eida lamaan amma dura gooterraa adda godha waan adda godhu ni jira? Eiddi biyya namaa guutuun ishii takkuma. Ayya. Eida biyya xiyyaa waan keessu biyya xiyyaadha garuu. Kanaafuu Eiddi biyya namaatii fi biyya teenyaa garaagarummaa qabdi jechuudha. Garaagarummaa guddaa qabdi. Maaltu garaagara isii godha? Maaltu adda isii godha? Biyya teenyaa fi asitti maaltu adda isii godha? Garaagara waan ishii godhee waan ta'ame biyya tana keessatti akka nama tokkotti waraqaa eenyummaa hin qabdu. Nama kee bira dhayitee jechuudha akkasitti wajjin bashannantee affeeramtee akkasitti yaani raayessuu hin dandeessu jechuudha. Biyya teenyatti yoo? Biyya teenyatti ati nama kee dubbistee biraaf yaalii kee dubbistee jechuu baga rabbi siin geetteeni Eidul Mubaarak jetteeni akkasitti wajjin egaa gammad. biyya ifitti Eiddi haala hedduudhaan kabajamtee fakkeenyaaf dirree Eidaa dhaqanii salaatuun waan takka mallattoo guyyaa Eidaa keessaa isa tokko jennee yaadna. Asitti Eidallee dhaquu hin argannu jechuudha. Mee fakkeenyaaf naannoo amma jiraattanitti Eida dheeytanii salaatuu ni dandeessanii? Eida salaatuu danda'uu dhiisi jechuudha gabbaatee jechuudha ispaaltirraa deemuun seetti ulfaata waan ta'eef Eida salaatuu hin dandeessu ni dandeessa jallee yaadu. Kanaafuu biyya teenyatti Eida ni salaannaa akkasuma yeroo dargaggummaa kana waa hedduu jira saabbotan bira deemanii akkasuma naannoo tokko naannoo baadiyyaatti ammallee yoo dhiifame daansii faa taphatu waan hedduu jira. San keessaa meetti warra kami daansii taphattee beektaa amma dur? Ni taphatta gaa hiriyoota kan kee wajjin hiriyoota keenya wajjin ni taphanna garuu daansii ni taphanna yaani Eidas ni salaanna yaani gammachuun gaa biyya fi geessuun jirtu jedhee yaadu biyya namaa kana.
Kanaafuu iidaa fi wanni hundinuu biyyuma ifiitiin tolti jechuudha. Biyyatti irra gaariidha jechuudha. Biyyumatti irra gaariidhaan jaangalu. Hayyeegaa Hassan Kajiir gaafii fi deebiin wajjin godhuu keetiif guddaa si galatoomfannaa. Akkasumas xumura irratti namootaan Eid Mubaarak jechuun barbaaddu yoo jiraate carraan siif kennaa itti fufuu dandeessu. Akkasumatti anilleen namni Eid Mubaarak jechuun an uummata muslimaa guutuu Eid Mubaarak jaan akkuma jirutti uummata muslimaa guutuudhaan Eid Mubaarak jaan sambaan aadaa fi abbaa biyyaa firoottan yoo hundaa'u Eid Mubaarak jaan. Hayyeegaa galatoomii nutis daawwattoota keenya irra deebuudhaan Eid Mubaarak isiniin jennaa. Kan daawwachaati jirtan qophii adda sagantaa kan daawwachaati jirtan sagantaa Iidaa chaanaala Billoo Birraa. Hayyee Hassan gaafii deebiin wajjin godhuu keetiif galatoomii Iida gaarii siif haa ta'u siin jenna. Isinilleen galatooma. Harri daawwattoota keenya akkuma daawwataa jirtan qophiin sagantaa Iidaa irraa qabanne kan hangammaa daawwattan ture. Irra deebuudhaan Eid Mubaarak Iida nagaa isiniif haa ta'u hawwina hunda keessanii fi chaanaala keenya sabiskiraayib godhuu hin dagatina.